Jumaan dhufnee ol seenne shaayii takka dhuguudhaaf deemu. Shaayii ni jettiyee shaayii dhuguudhaaf qicatee anaafis qicee na duratti qabenne. Na duratti qabee oguu siraanillee ni dhuga jeewni jiru. Qaada haqqisaa fi kana mana keessa dirqin godhaa dhiigaa buti. Edaa shaayii sanitti leelloon waa gootiif jechuudha shaayii san keessatti. Biyya kana keessatti yoo duutellee namni si awwaalu hin jiru. Lafti itti awwaalamtu hin jirtu. والله ركو هاغنا جاوبني خسن قال جرا لا اله الا الله محمد رسول الله مع المسلم سبحانك الله داوتو دغنيا ديفما لنا ودارا Maamadino akkani ta'ee jiru viidiyoo duraarratti argitanii jirtanii mana akamaa geesseetiin dhufee jechuudha. Mana akamaa geesseetii ciibsee achitti rakkoo isaa doktora koo gaafadhu summiin akka itti godhame wanta dhuga san keessatti summiin akka itti godhameetu sanatti himee jechuudha doktorri. Amma fayyuun isaa ni mala naan ja'a. Fayyuun isaa ni mala. Ati hamma dandeenyutti yaala ni goonaa fi dawaas ni goonaa fi inshaallah rabbi jee fayyuun ni mala naan ja'a. Kana jechuun bareen fayyachuu bara. Fayyuun ni mala jechuun. Leelloo summii gartee shaayii keessatti shaayii dhugan keessatti gootee fi anillee wajjin galaafatamee xiqqoo na dursee na dura hariifatee Maamad na dura hariifatee waan dhugeef jecha ani hagas isa duubatti hafe malee anummaanuu isaa wajjin dabreetiin ka'ee jechuudha rabbumaan na baase. Amma gaafana yoo gartee akka inni lafa dheessanitti dhiisee ka'ee biraa kadeemu taate siitu kana godhe naan jedhan. Gama biraatiin maqaan isa bada rakkoo biraa keessan galaa jechuudha haaratti ammaasas. Isaan kana jee dhimmamuu wayyaa anaayyuu amma fidee rakkoo keessan galchee jechuudha. Kana gubbaan ammas kaleessa argitanii jirtan viidiyoo kana irratti qabaa addaan qabeetiin dadhabe. Adda qabee Maammaduma kadhadhee dadhabee hawa argatti gaadirqitti adda baasee yeroo isaan tasgabbaanitti ka'ee biraa deemee gara mana kiyyaa. Amma reefuu waliin Maammad alaa wajjii dhufne akka carraa ta'ee shaayiin dhaabamtee lafa jirti. Yeroo mana ol seennu leelloonis mana jirtu. Shaayiin illee waan dhaabamtee lafa jirtuufi san dura iyyuu buna jira jechaa waan ta'eef Maammad shaayii tana anaafis qicee ifiifis qicatee na dura hariifatee dhuge. Habbuuqaa lama yeroo dhuguutu sadaffaa irratti lafa dhee jechuudha. Harkisaa fi kanaan isa qabe. Eega san booda gaa Maammad wallattaa'ee jiruun qabu amma akkuma yeroo geessu lubbuun keessaa baatee itti deebitee yoo jaame malee waan wallaahi waan himuufillee nama rakkisu. Ani baay'ee takka sodaachaa jira. Hedduu takka sodaachaa jira. Waa'een leelloo fi maama kun jalqabumaa na sodaachisaa dhufe. Har'a immoo naasuu baay'ee keessa na galche. Amma mucaa kun yoo akkanaan lubbuudhaan dabre haa dabru ta'e reeliitu ajjeese jaama malee leellootu ajjeese hin jaamu bara.
يعني أنا مقامبته خمقامبته أنا ملي إسامتي سبحان الله مية كمو قونا نمنو غني جلقبا مي يرو مغرتي بلتي جاردو أكممتي عملا ولي قلو دنداني قابو دراز ولي جارچو دنداني جابر بلتي أمو أكمدو ولي قلو دبنين جام بيجانا غيستي يودو تلي نمني سي أوالو جر لفتي تأوالم تنجرتو gurbaan kun maallaqa illee qabaate maallaqni awwaalanii hin jiru. Du'uufis yoo du'es nama rakkisa. Yoo magartee dhibames nama rakkisa. Yoo magartee nama rakkisas nama rakkisa jechuudha as keessatti namni. Waa meeqa mudannee bar. Waa meeqa mudannee bar yaadeeru. Saani maalumaatu nagalcheen jaabar jalqabumaa ani gaa jechuun san dura fiifuu waan biraa keessan ture dhibdee biraa keessa waan tureef san irraa bayyanadhee gaafan jiru viidiyoo isaanii gaafa laalu akka isaan wal dhabdee keessa jiranii yeroo dheeraa fate turan arge namoonni baay'ee wal daraarsuuf yaalanii dadhabanii firaa dhiisan mee ani har'a tokkollee taatu obboleessa hamma naa danda'ametti ni yaalaa jeetin dhufee jechuudha. Dhufee itti seennaan hammana kanatti dheeratti seene dubbiin kan akkatti jabaatti seene garuu har'a immoo keessaa ba'uun baay'ee natti ulfaatee jira. Mee obboleeyyan keessaniis koomentii irratti maal akkaan godhuu qabu mala naaf dha'a. Wallaahi maqaan na botee baran amma kana caalaa maal godhuu danda'a? Ana biratti namni kun akkana ta'e Maamud ana biratti wallattaa'ee baktaa'ee hagororri kana keessaa yaa'u qoffaan afaan kana akkanatti yaa'u fuudhee hama geesse. Indaganaa ammaan tana eenyu naa mana waan fedhe yoon jeen jaarsitu kana godhan jeen eenyu naa manaan. Yaa Rabbi garuu maal godhuu danda'areen amma wadhaansa dirqama maallaqa kiyyatti baasuun waan hin qabu itti gaddadha'uun dirqama. Gaafa dadhee fixadhee gaa rabbumaa qayyaan itti kadhadhaa maal hin godha. Mee isinii maal akkaan godhuu qabu mala naaf himaa. يا ربي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل سبحان الله. Leelloon qaramoota akkanatti hammaattee akkana goote isaan kanallee dhalaan hundumaatu yeroo jaarsaa hojii oollolte akkanatti jaarsaa isaa akkuma hin qabne miidhuuf yaada moo takkuma takka. Ani ofii hiyyaafuu nama bultii jaarrachuudhaaf fuula duraa fi hiree baay'ee eeggataa jirudha. Yoo haala kanaan dhalaan hundi kanuma taatu taate inni baay'ee sodaadhee jira dhugaa wallaahi baay'ee sodaadha. Haala kanatti immoo yoo inni hammaate isiin hammaachuu qabdi. Yoo isin hammaatte immoo inni hammaachuu qaba. Tokko yoo wal jalaa laafe maal qabame yaadeeru. Maaluma qaba yoo tokko wal jalaa laafe. Inni akkasitti dhee miidheef isin haaloo baachuu qabdi. Inni hoo haaloo baachuu qaba. Kuni maaliif barbaachisa? Karaa nagaatiin waliin furuun, karaa nagaatiin waliin haasa'uun, nageenya buusuun maaliif dhabame? Si yaadeeru zabanuma moo
moonumaatu dhalootumaatu jenereeshinuma kanaatu akkana. Qiyaama dhiyaatee jedheeru naan galle waan isaa naa galaan jiru. An kanarratti jira gana waa'ee nama funyaa'e naa baatu malee ittiin galu. Takkitti mataan garuu rabbi naa laaffisen tanuma maammatan rabbi irraa haa dabarsu malee indegana waa'ee nama funyaa'e naa baatu. Akkatti qarqara takkatti dhiyaatee dhimma namarraa haasawus ta'e manguddummaa nama jidduu seenus ta'e ooma fedhe haa ta'u akkana ishee takka jidduun galan. An kanarratti naaf jira daawwattoota keenya amma mana hakimaa waan jiruuf waan inni irra ga'e yoo lubbuun jiraates yoo lubbuun dabres mee viidiyoo biratti isinii deebisa. Har'aaf ammoo kanumarratti naa dhaabbadha. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.